Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti konferansii walakkeessa filannoo paartii badhaadhinaa sadarkaa magaalaatti dhaadannoo waadaan gochaan badhaadhina Itoophiyaatiif jedhuun gaggeeffameera. Konferansicha irratti kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa dabalatee hooggansi olaanoo magaalaa sadarkaan jiran akkasumas miseensotaa fi deeggartoonni paartichaa kutaalee hawaasa garaagaraarraa walitti babba'an qooddattoota konferansichaati. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa kaayyoo konferansichaa ilaalchisee paartiin keenya qormaatilee hedduu keessa darbuun injifannoowwan boonsaa ta'ee galmeessuun paartii gara fuulduraatti tarkaanfachaa jirudha jechuun paartii sabaa fi sablammoota hirmaachisuun paartii hundaa'edhas jedhu. Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa waggoottan darban qormaatilee hedduu keessatti injifannoowwan gurguddoo galmeessaa paartii gara fuulduraatti tarkaanfataa jirudha. Paartichi seenaa siyaasa biyya kanaa keessatti sabaa fi sablammooti biyya kana keessa jiran hunda hirmaachisuun hundeeffamaa fi egeree fi carraa biyya isaanii irratti murteessuuf mirga walqixaa akka argatan rakkoowwan seenaa keessatti uumaman hunda dhiifamaan akka darban seenessa waloo yookaan dhugaa waloo akka ijaaran egeree biyya kanaa tolchuu fi miidhagsuu irratti xiyyeeffachuun hojjechuu qaamna amantaan jiru sadarkaa hundatti akka jiraatu paartii yaadama kana bocee hojjechaa jirudha. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee gama isaaniitiin paartiin badhaadhinaa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa utubuudhaan akkasumas ceesisuuf qormaatilee adda addaa keessa darbuun injifannoo galmeessuu fi uummata biraan paartii ga'uu danda'edha jedhu. Badhaadhinni yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa utubuudhaan Itoophiyaa ceesisuuf qormaatilee hedduu keessa darbuun injifannoo galmeessaa injifannoo isaa uummata biraan ga'a sadarkaan ilaalaa of ilaaluuf waan waadaa akkaatuma ittiin bulmaata isaa keessatti kaa'een isa milkeessee waan raawwates qorachuuf konferansii gaggeeffamudha. Kana waan ta'eef konferansii kanaan jecha gochaan badhaadhina Itoophiyaatiif jedhamuun gaggeeffamaa kan jirudha. Paartiin keenya paartii waan karoorfate hojjechuun agarsiisuu danda'edha jechuun paartii dhaloota isaa barnootaa fi teekinooloojiin qaruun paartii hojichatti jijjiirudha jedhu. Akka magaalaa keenyattis hirmaannaa ummataatiin hojii guddaa kan hojjetamedha kan jedhan obbo Haayiluun injifannoowwan gama hundaan dhufan tikfachuun ga'ee hunda keenya ta'uu qaba jedhan. Nuti dhaloonni har'a hanga kalee nurratti hojjetan, hanga kalee nu qopheessan, hanga kaleessa baranne har'a hojjanne. Hanga kaleessa mul'ata qabaanne har'a hojjanne dhaloonni egeree hanga har'a hojjanne boruuf taana hanga har'a biyya keenya ijaarre hanga har'a dhaloota qopheessine egeree boruu keenyaaf dhakaa bu'uuraa kaa'aa deemne jechuu dandeenya. Kanarraa ka'uun barnootaaf teekinooloojiin uummata keenya qaruuf galma guddaa qabatee hojjechaa jira. Injifannoo uummanni Oromoo gonfatee of harkaa qaba. Injifannoo gonfanne tikfachuun kan keenyadha. Injifannoo gonfanne tikfachuuf maalummaa fi faayidaa injifannichaa beekuun hunda galeessan isa ijoodha. Uummanni keenya daangaa hanga daangaatti injifannoo gonfate beekuun isarra jiraata. Gabaasa raawwii hojii paartichaa waggaa 2 fi walakkaa dhiyaatee bu'uura godhachuun hirmaattonni konferansichaa hojiilee paartii badhaadhinaan waggoota 2 keessatti hojjetaman boonsaa fi rakkoo uummataa hiikuu danda'ee jira jechuun akka magaalaa Adaamaattis namoota harka qalleeyyii daandiirraa kaasuun fayyadamummaa mana jireenyaa taasisuu fi carraa hojii uumuun haala jiruu fi jireenya fooyyee ta'e ijaaruu keessatti bu'aa gaariitu jira jedhu. Wanti fooyya'uu qabu jedhu hirmaattonni gama kennaa tajaajilaatti rakkoolee ammas akka jiran kaasuun irratti hojjetamuu akka qabu eeruun tokkummaa keenya cimsuu fi nageenya waaraa fiduuf dhimma xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamuu qabudha jechuun yaada isaanii ibsan. Hojii qabatamaa rakkoo uummata magaalaa Adaamaa hiikan gama barnootaatiin hoggaa fudhanne koo yeroo jalqabaatiif manni barumsa bu'uuraa boruu yeroo jalqabaatiif Adaamaa keessatti kan hojjetame waggoota 2 kana keessatti. 100% rakkoo furre jedhamee gabaasuun hin danda'amu. Haa ta'uutii garuu hamma isaatti sochii guddaatu godhame. Sochii guddaa kana keessatti immoo biyya kana rakkoo fi gadadoo guddaarraa hambisuun danda'amee jira. Akkuma fakkeenyaatti kan ka'aa ture yeroo koronaa keessa turre hundi keenya yeroo dhiyoodhaan ni beekna. Yeroo koronaa san magaalli keenyas dabalatee biyyattiin kun damdamannaa guddaa gonfachuun danda'amee jira. Oromoo ijoolluma Oromootiif warra baratee biyya bulchaa jira. Galanni Waaqaaf haa ta'u.
dur garuu dubbuma afaan dubbannu hin dubbannu. Amma galatoo waaqa galataan gahu. Dura tokko haa taanu tokko taanee walaa gorse wal gorsanna. Ijoollee teenya ijoollee dannii jirtu haa gorfannu adeeffan. Kallattii hojii fuulduraa kan kennan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee cimnoota gama hojii siyaasaatiin paartii cimaa ijaaruu uummata tokkoomsuu fi obbolummaa cimsuun paartii adda duree ta'ee hojii misoomaa akka itti fufsiisu gahee keessan bahuu qabdu jedhan. Ciminoonni gama hojii siyaasaatiin paartii cimaa ijaaruu uummata tokkoomsuu obbolummaa cimsuu akka waliigalaatti paartiin adda duree ta'ee hojiiwwan misoomaa akka saffisan gochuuf hojiiwwan siyaasaa sadarkaadhaan hojjetamaa turanii fi bu'aa gama kanaan argamaa ture ciminoota kana beeknee irra caalaa gabbisuudhaan itti fufsiisuuf hojjechuun nurra jiraata.